Taargoo haala kamii ergachuu dandeenya? Akkamitti fudhachuus dandeenya? Biyya keessaa fi biyya alaatti akkamitti ergamee akkamitti fudhachuu dandeenya jettanii ijoolleen gaafachaa jirtanis jirtu jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa, isin fayyada. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo, nagaa keessanii ani nagaa kooti, galata waaqayyoo isiniin jechaa. Egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kiyyaaf immoo haarawaa taatan saabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaadaa fi qeeqa qabdanis immoo asirratti gaafachuu hin dagatinaa isin jedha. Egaa ijoolleen gaafiin taargoon akkamitti ergama, akkasuma biyya keessaa immoo akkamitti fudhannaa jettanii ijoolleen maalidhaan ergama, maaliin ergachuu dandeenya jettanii gaafii isinitti ta'ee na gaafachaa jirtan gara keessatiin keessattuu ijoollee baay'ee dhageessan kan na gaafachaa jirtanii ani immoo keessan baay'ee deebisuu hin dandeenye walumarratti viidiyoo kana dhaggeeffattanii isiniif galee yaada. Tokkoffaa irratti wantoonni ergamuuni waan baay'eedhaan ergamuu danda'a. Fakkeenyaaf kaartooniidhaan ergamuu danda'a, akkasuma shaanxaadhaan ergamuu danda'a, roottoodhaan ergamuu danda'a, akkasuma immoo saaxinii hadiidati jira yookiin immoo kan sibiilaa wayiitti illee hin bitamaa hin jira, akkasuma immoo kan xaawulaatis hin jira hin bitamaa jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanniin ergamuu danda'a jechuudha. Waan baay'ee isinitti jechuudha. Fakkeenyaaf anamma immoo kanan ofii kiyyaa argadheen shaanxaa fi roottoodhaan ergadhee jechuudha. Isinii gale jedheetii yaada. Ani haala kanaanin ergadhee jechuudha. Isin immoo waan barbaaddanii ergachuu dandeessan. Fakkeenyaaf roottoo dhiistee hadiida sanii yookiin immoo saaxinii sibiilaa jedhama. Isaanis ergachuu dandeessan jira. Kan mukaatis hin jira jechuudha. Na kanneen ergachuu dandeessan akkasuma shaanxaawwan jajjabaanis ergachuu dandeessanii, kaartoodhaanis ergachuu dandeessanii jechuudha. Maaliif meeshaa keessan akkaataa itti si fayyadu ofii keessanii laaltanii kamtu nu fayyadaa, yoo biyyattis gale kamitu nu fayyada jettanii ofii keessanii itti ergachuu dandeessanii jechuudha. Ani garuu akka kootti irra caalatti wanti isin fayyadu yoo fakkeenyaaf kaaroottoo kun faayidaa guddaa qaba. Maaliif biyyatti si fayyada, asitti illee faayidaa si qabee hiikaa kee galaa, biyyatti illee immoo akkasumas si fayyada jechuudha. Maaliif gaafa galtetti yaa roottoon tokko biyya keessatti meeqan akka bitamu ijoollee gaafachuu dandeessanii baay'ee guddiidhas, akkasumas illee fayyada ofii keetiis meeshaa keetis si qabee galaa isaaba malee jechuudha. Waan cabu tokko iyyuu hin jiru jechuudha. Keessattuu warri waan caccabu bittan maashinoota garaagaraa kan bittan yoo jiraate maashinii xiqqaa isinii qaban cabunni uffataan martanii gaafa keessa gootan baay'ee isinii baachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf immoo saaxinii sibiilaa fi saaxiniin xaawulaa suniif kaartooniin wanta faayiduma tokko iyyuu isinii qabun jechuudha. Faayidaan qabu. Maaliif biyya keessatti isin fayyadu jechuudha. Hin gattu maal faayidaa qaba. Kanaaf kan si fayyadu roottoo akkasuma shaanxaan illee si fayyada. Shaanxaa shaggaan kunniin isin fayyada jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kanaa ergachuu dandeessanii isin jedha hordoftoota kiyya. Ijoolleen amma fakkeenyaaf ijoollee baay'eetu kaartooniidhaan kan ergatantu jira. Achitti kaartoon hidhamee kan jiru jira. Akkasuma immoo saaxinii isin jedhu kan sibiilaa sanniin immoo xaawulaa sanniin dhimma akkasiitiin baay'inaan illee hin jira sirriitti jechuudha. Garuu irra caalatti roottoodha ijoolleen irra caala faayidaa guddaa akkasii qabullee roottoodha. Akkasuma ijoollee illee kan ergachaa jiran irra caalaan isaanitti roottoodhaan ergachaa jiru jechuudha. Maaliif akkuma isin jedhe biyya keessatti isin fayyada. Ofiifis immoo hiikaa keetillee isatu xixiqqaa kedhaasii qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan hin ashagamaa kun qulfii qabaa hin qollofama jechuudha. Shaanxaan kee hin qollofamaa jechuudha. Akkasuma immoo roottoo illee hin qollofamaa jechuudha. Hunduun qollofamaa, qollofattee raawwattee ati ergachuu dandeessaa jechuudha. Kun ulaa qulfiidha. Kun adiin kun cufanii raawwataniitu qollofanii asumatti ofii keetii gisee mana keetti fudhatte bantaa jechuudha. Yookiin immoo bakka itti fattashan itti banu jechuudha. Fakkeenyaaf kiyya iddoo itti fattasha isaa itti baname malee hin banamne dura shigiidhanii na argame jechuudha. Garuu bakka fattasha sanitti immoo hin baname eeqaa hunduu gadi guurramee ilaalamaa jechuudha. Innaa achiis akkanatti ergattanii asiis akkanumatti fudhattan. Inda'um akkanayyuu osoo hin taane
sirriitti xiqillilli jedhee viidiyoo isaa isiniif hin hojjedha. Viidiyoo isaa kan waraabetu jira waan ta'eef xililliq jedhee ittiin marameeti wantoota fakkeenyaaf kan kaartooniidhaan maru jira, kan madaabaraa garaagaraatiin ashagee roottuma kanaafiyyuu shaanxaawwan kanneen kan akkasitti ashagantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma ani shaanxaan kunii fi roottoowwan kuni madaabaraawwaniin dirgim godhamee hundi isaatu ashagamee akka xuriinitti hin taane ashagamee dhufeenii jechuudha. Asitti boolee asitti immoo warra siibani malee achi akkasitti xaqalalamee dhufe jechuudha. Taarikumaaf xaqalalamee dhufe viidiyoo isaa isinitti agarsiisaa kanan waraabe jechuudha. Na akkasitti xaqalalamee namaa dhufaa jechuudha. Kanaaf waan tokkoyyuu sin jalaa hin ta'u jechuudha. Kanaadha ijoolleen ergachuu barbaadan haala kanaan ergattu. Akkasuma asittis immoo haaluma kanaa fudhattanii jechuudha. Gaafa fudhattan immoo isaanumatti isin dachaase warrumti asiisun warrumti boolee asiititti isaanumatti hiikaa, isaanumatti fattashaa, isaanumatti sii deebisa. Garuu gaafatti sii deebisa san siraatanitti siin deebisan. Walumarra gannaqanii xaqaxaqaniituma waannaa jedhu malee haala ati teechiste saniin siif hin galu jechuudha. Maaliif didachaasnee numaa ragin teechisnee jirraa miti garuu isaan immoo diiganiiti bakka kan hundi isaa laallamee booda immoo asumaatti gadi buuru jechuudha. Afumaaf xaqaxaqanii gubbaa baanii xaqaxaqanii sii ashaganii akkasumas sii ashaganii sii kennuu jechuudha malee wanta ashagaas illee irraa fudhatanii miti jechuudha. Amma haala kanaan kan asittis baafattanii kan achiis ergachuu dandeessan haala kanaan jechuudha. Kiiloo hangaati barbaadde ergachuu dandeecha. Garuu qarshii hin dabana malee kiiloon takkittiin yaani saaba birrii afuriitiin ergame. Saaba kiiloon takkittiin birrii afuriiti. Birrii afuriinis hin jira, birrii sadiinis hin jira. Akkuma wannaatiin jira jechuudha. Ana afuri maannaa ergamee jechuudha. Duraa 3 shilingiidha jedhanii amma immoo afuritti deebisanii jechuudha. Isinii galee kanaaf afuriin na ergame kiiloo takkittiin saaba afuriitiin jechuudha. Innaa isa kana fakkaataa jechuudha. Moo kan gatii meeqaniin baaftee kanneen viidiyoo darbe irratti isiniif hojjedheetiin jira. Isa keessa galtanii laaluu dandeessanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Haala kanaan haala bareedaadhaan isinii galaa ani haaluma bareedaa akka argartan kanaan achumatti akkanumatti ashagadhee akkanumatti naa dhufee ashagamee gubbaan isaa qollofamee naa dhufee jechuudha. Haala bareedaadhaan maatiin keessa yoo haala bareedaa ta'e haala bareedaadhaan isinii dhufaa isiniin jedha hordoftoota keenya. Isa kanaadha warroonni gaafii na gaafachaa turtan. Akkasuma warri mana kanaafis haarawaa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila taa'aa. Akkasuma yaada qeeqa qabaattan immoo koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya waan isin hin galle gaafachuu dandeessan. Akkamitti akka gallee akkamitti akka maal akka ta'een baay'ee ibsaa ture. Viidiyoos baay'ee gallakkifne waan ta'eef hagan immoo gallakkise irratti waan takka isin ibseen jira jechuudha. Warri isin hin galle immoo gaafadhaa koomentii irratti isin jedha. Ani immoo haala viidiyooti isiniif hin deebisaa jechuudha. Maaliif walumarraa waa baranna jechuudha. Malee namni hunduyyuu garaa haadhaa keessatti hin baranne. Anis duraan taargoo godheen beeku waan miilana qofa kanan taargoo godhe malee yeroon dura galeen taargoon goonee jechuudha. Kanaaf haa ta'uti haala taarguma wayya walumaa galatti. Nakas isin jedha. Nagaa ta'a fayyaa ta'an viidiyoo walitti